Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo fi Qeellam Wallaggaa aanaa Anfillootii miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 4 waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun dhaga'ame. Kutaaleen lallabaa Oromiyaa keessatti argaman garaa garaa ibsa baasaniin abbootii sinodoosii sabaa fi sablammootaa muudaman ila nama kamiyyuu hin simannu jedhan. Waraanni Bilxiginnaa ilmaan Oromoo badii tokko malee jumlaan hidhuu fi mana hidhaatii baasuun ajjeesuu itti fufee jiraachuun ibsame. Naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi hidhattoota Amaaraa faannoo gidduutti uumamee yoo xiqqaate namoonni 3 du'uun himame. Shawaa Kaabaa aanaa Dagamitti waraanni Bilxiginnaa rasaasaan rukutuun haadha ijoollee tokko ajjeesuun dhaga'ame. Humni waraanaa Itoophiyaa kallattii adda addaan Oromiyaatti bobbaafamee akka jiru dhaga'ame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo fi godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfillootii miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 4 waraana bilisummaa Oromootti makamuun dhaga'ame. Afaan qawweetiin teessoo aangoo isaa tikfachuuf loltoota hedduu leenjisee kan bobbaasaa jiru Abiyyi Ahmad kisaaraa guddaan irra qaqqabaa jira. Keessattuu ilmaan Oromoo utuu beekaniis ta'e utuu hin beekin sirnicha tajaajilaa turan ganuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaa jiru. Haaluma kanaan gaafa adoolessa 20 bara 2023 godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo irraa miseensi waraana Bilxiginnaa tokko qawwee AKM Turkii tokko rasaasa 156 boombii tokkoo fi hidhannoo tokko qabachuun waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa jirutti makamee jira. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo mooraa magaalaa Muggii irraa loltoonni Bilxiginnaa 3 qawwee fi hidhannoo guutuun waraana bilisummaa Oromootti makamanii jiru. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kunneen simannaa ho'aa waraanni bilisummaa Oromoo taasiseefitti gammaduun qabsoo falma bilisummaa uummatichi gaggeessaa jiru keessatti shoora isaanii kan bahan ta'uu ibsaniiru. Kana malees ilmaan Oromoo qawwee sirnichaa baachuun uummata isaan irratti dhokaasaa jiraniinis yeroo isinitti qabsoo saba keessanii cinaa dhaabbattan amma jechuun waamicha taasisaniiru. Kutaaleen lallabaa garaa garaa Oromiyaa keessatti argaman ibsa baasaniin abbootii sinodoosii sabaa fi sablammootaa muudaman alatti nama kamiyyuu hin simannu jedhan. Kutaan lallabaa Arsii Lixaa murtee sinodoosiin Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa dabarsee fi muudama abbootii sagalii kenne ilaalchisuun ibsa baaseen muudamni kun doogimaa fi qannoonaa mana amantichaa waan cabseef hin fudhannu jedhe. Abuna Naatanaa'el kan sinodoosiin Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiin muudaman lallabaa hafuuraa amantii osoo hin taane leellisaa Ekiraa Minilik kan aanoleetti harmaa fi harka muraa raawwateeti waan ta'eef abbaa kanarraa barsiisa amantii barsiifamuu hin barbaannu jechuun ibsanii jiru. Abbaa safuu fi aadaa uummatichaa beeku Abune Phaawulos kan sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa nuuf muude ala kan biraa hin simannu jechuun ibsa baasanii jiru. Manni lubummaa aanaa Hoomaas ibsa baaseen Phaaphaasonni 25 doogimaa fi qannoonaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo haala eeggateen waan muudamaniif muudama kana qaamni diiguu barbaadu yoo jiraate qannoonaa fi doogimaa mana amantaa akka diigeetti ilaalamaa jedhe. Kallattii Phaaphaasiin kutaa lallabaa Wallagga Lixaa Abune Gabri'eel Ka'aan faana bu'uun kan hordofan ta'uu ibsa kana keessatti eeramee jira. Tajaajilli qiddaasee, wangeelaa, galatoo fi kanneen biroo hundi afaan uummatichi beeku afaan Oromootiin kan kennamu ta'uu irratti walii galamu manni lubummaa aanaa Hoomaa eeree jira. Manni lubummaa aanaa Najjoos ibsa baaseen abbootii 25 ala qaama kamuu kan hin simanne ta'uu ifoomseera. Sinodoosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa waliigaltee bakka ministeerri muummee jiranitti galame cabsuu manni lubummaa kun eeree murtii gama sinodoosii Itoophiyaan darbu gamanumaan kan hin fudhanne ta'uu ibseera. Sinodoosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa muudama lubummaa tokko si'a 2 irra deebi'ee kennuun isaa seera bataskaanatti cabseera. Wanti seera cabsee fudhatama hin qabaatu jedhe manni lubummaa aanaa Najjoo. Waraanni Bilxiginnaa ilmaan Oromoo jumlaan hidhuu fi mana hidhaatii baasuun ajjeesuu akkaan jabeessee itti fufee jiraachuun ibsame. Yeroo adda addaatti lola waraana bilisummaa Oromoo waliin geggeessuun injifatamaa fi kisaaraa guddaa keessummeessaa kan jiru waraanni mootummaa Bilxiginnaa aarii isaa kana dargaggootaa fi hawaasa nagaa qe'ee isaanii keessatti fixuun dhimma itti ba'aa jira. Akka maddeen keenya jedhanitti godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa Seertumii keessaa waraanni Bilxiginnaa kunneen dargaggoota nagaa siyaasa kam keessaayyuu harka hin qabne qabuun hidhanii turan. Dargaggoota kanneen keessaa kan yeroo nuti maqaa isaa adda hin baafatiin tokko gaafa adoolessa 20 bara 2023 halkan mana hidhaatii baasuun ajjeesaniiru.
Dargaggoonni lama ammoo yeroo ammaa kana waajjira poolisii aanaa Anfillootti dabarfamuun rakkoo ulfaataa argaa jiru jedhameera. Dargaggoonni kunneenis Nuuree Mahammadii fi Isqeel Balaachoo kanneen jedhamanidha. Kana malees dargaggoonni sadii achi buuteen dhabamsiifamuun maatii fi firoonni isaanii akka yaaddoo keessa galuun ibsameera. Dargaggoonni achi buuteen isaanii wallaalame kunneen Seenaa Milkiyaas, Yoofeetee Daawwitii fi Dassaalany Tamasgeen kanneen jedhamanidha jechuun maddeen keenya himaniiru. Waraanni Biltsiginnaa aanaa Anfilloo magaalaa Muggii jiran yeroo ammaa kanatti gocha akkaan suukkanneessaa hawaasa nagaa irratti raawwachaa akka jiran maddeen ibsuun hawaasni aanichaas yaaddoo keessa akka jiru ibsaniiru. Naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi faannoo Amaaraa gidduutti uumameen yoo xiqqaate namoonni 3 du'uun himame. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godinoota Walloo lamaan magaalota Waldiyaa fi Mekaane Salaam keessatti dilbata darbee gaafa adoolessa 23 bara 2023 raayyaa ittisa biyyaa fi gareewwan seeraan hidhatanii socho'an faannoo gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namoonni 3 du'uu namoota ijaan argan irraa wabeeffadheera jechuun VOA'n gabaaseera. Dooktarri hospitaala Waldiyaa kan godina Walloo kaabaa maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan akka jedhanitti sanbata darbe irraa eegalee namoonni nagaa fi miseensonni humnoota nageenyaa hospitaala galanii jiru. Gama biraatiin godina Walloo kibbaa magaalaa Mekaane Salaam keessatti namni tokko ajjeefamuu maddeen hospitaalaa ibsaniiru. Mootummaan Itoophiyaa gareewwan seeraan ala hidhatan hiikkachiisuuf akkasumas miseensota humnoota addaa naannoo sanaa caasaa nageenyaa adda addaa kan biyyattii keessatti makuuf murteessuu isaa hordofuun haalli nageenyaa bulchiinsa naannoo Amaaraa keessaa hammaatee jira. Lolli dirbata darbee geggeeffame kanaan lammiin Ameerikaa tokkos ajjeefamuun gabaafameera. Lammiin Ameerikaa kunis hojjetaa dhaabbata amantii fi gargaarsaa Samaaritaan Pers jedhamu akka ta'e dhaga'ameera. Dhaabbatichi hojii wangeelaa babal'isuu fi deeggarsa namoomaa qaqqabsiisuu kan hojjetu yommuu ta'u, karaa dameesaa Itoophiyaa keessa jiruutiin sochii deeggarsaa qaqqabsiisuu irra osoo jiru lola kana gidduutti akka ajjeefamedha kan dhaga'ame. Dhimma kana irratti haga ammaatti gama Itoophiyaatiinis ta'e gama Ameerikaa fi dhaabbaticharraatii wanti jedhame hin jiru. Shawaa kaabaa aanaa Dagamitti waraanni Biltsiginnaa rasaasaan rukutuun haadha ijoollee tokko ajjeesuun dhaga'ame. Waraanni mootummaa Biltsiginnaa kutaalee Oromiyaa hedduu keessa socho'aa jiru saala umurii ilaalcha siyaasaa otoo adda hin baasin ilmaan Oromoo Oromummaa isaaf qofa yakkuun ajjeesaa qe'ee fi qabeenya isaas barbadeessaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan godina Shawaa kaabaa aanaa Dagam ganda Yaayyaa Haroo iddoo addaa Qundii jedhamutti gaafa adoolessa 21 bara 2023 galgala dubartii haadha ijoollee tokko badii malee rasaasa itti roobsuun ajjeesuu isaanii maddeen keenya ifoomsan. Dubartiin haala suukkanneessaan waraana Biltsiginnaa kanaan ajjeefamte kun Aadde Muluu Tolchaa kan jedhamtu yoo taatu mana jireenya ishee keessaa nagaan osoo maatii ishee waliin jiraachaa jirtu olitti seenanii ajjeesanii jedhu maddeen. Aanaa Dagam kana keessatti dhaan akkaan hammaatee mannii fi qabeenya hawaasaas barbadaa'aa akka jiru maddeen himuun loltoonni Biltsiginnaa gara jabina hamaan ilmaan Oromoo aanichaa gidirsaa jiraachuus dabaluun addeessaniiru. Humni waraanaa Itoophiyaa kallattii adda addaatiin gara Oromiyaatti bobbaafamee akka jiru dhaga'ame. Waraanni Impaayera Itoophiyaa tiksuuf dhama'uu kan qabsoo bilisummaa Oromoo ukkaamsuuf tattaafatu bifa haaraatiin Oromiyaatti bobbaafamee yakka shororkeessummaa isaa itti fufuuf akka jiru dhaga'ameera. Bobbaan waraanaa Habashaa kunis humna waraana bilisummaa Oromoo haleeluu maqaa dhahachuun nageenya lammiilee Oromiyaa gooluudhaaf akka ta'e ni beekama. Haala kanaan lixa Oromiyaa bakkoota hedduutti akkasumas giddugala Oromiyaa lixa Shaggarii fi kaaba Shaggaritti humni Itoophiyaa guddaan bobbaafamee jira. Karaa Amboo gara Waddeessaatti, karaa Caancoo ammoo gara Mugalitti bobbaafamanii akka jiran dhaga'ameera. Bobbaan kunis adoolessa 24 bara 2023 irraa eegaleetu jedhame. Waraana siyaasaa kan qabsoo bilisummaa gaggeessu humna waraana bilisummaa Oromoo irratti duulli baroota dheeraaf taasifame kan hin milkoofne ammas Itoophiyaan dharraa Oromiyaa cabsuuf qabduun duula ijibbaataa taasisaa jirti. Itoophiyaan lola waggaa dheeraa Oromoo irratti bante injifachuu dadhabuudhaan biyyoota alaa affeertee Oromiyaa keessatti sochii waraanaa alagaa banaa gooteetti. Humnoonni qabsoo bilisummaa gaggeessan ammas weerara Itoophiyaa kana ofirraa qolachuuf aarsaa kaffalaa jiru. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork like subscribe gochuun hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.